Ashama jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Calanqoo ICT jirtu. Arraan tana mata dureen arra isin barsiisuudhaaf qopheeffadhee dhufe Facebook jechuudha. Facebook akkam godhu Facebook banachuu. Facebook haara jechuudha. Isa duraan baname seenuu osoo hin taane akkaawuntii Facebook takka'ee jalqabu jechuudha. Nama jalqabu barbaaduuf akkana banachuu qabda jechuudha. Akka itti banachuu qabdus jalqaba irratti Gmail qopheeffattu. Namni yeroo inni Facebook banatu akkanumatti aappii Facebook gadi tuqeetuma email fi password fi lakkoofsatti galchee banachuu irratti jira jechuudha. Kuni illee banamu cimina qabu. Facebook ni haala saniin baname si'ala gubachuu danda'a. Facebook ni cimina isaa akka qabaatu akka gadi dhaabbatu sirritti hidda isaa jabeessuu yoo barbaadde akkamitti banta? Dura Google banta, Gmail banta. Gmail isaan banta, settingii seenta. Settingii kuno isa kana jechuudha. Settingii kana seentaa jechuudha. Gmail banachuu barbaannaa jechuudha. Namni tokko email illee jedhan humaa rakkoon qabu inni. Kana gisee bantu oolofta. Isa dheeta akkaawuntii bakkeetti barbaadda jechuudha. Akkaawuntii yoo kunuulaan isa kana. Akkaawuntii kana seentaa jechuudha. Eega akkaawuntii seene booda fuula kanatti si fide. Akkaawuntii eega seente fuula kanatti si as baasaa jechuudha. Kanarraa noo eessa deemta? Ada akkaawuntii fayyoo dhuftaa jechuudha. Ada akkaawuntiin kana. Ada akkaawuntii kana tuuyitaa jechuudha. Ada akkaawuntiin kunoo isa kana tuuyita. Kana booda garam deemta? Gara Google deemta jechuudha. Gara Google dhufta. Achirraa isaan banamaa jechuudha. Google kunooti. Bilbilli kee koodii si gaafata. Yeroo kana koodii isaatti na hidhaa jiru. Iskiriina isaa wanti loog iskiriin jechuudha. Iskiriina kattiin cufte itti naqatta. Si ta'uu dhabuu jechuudha. Namni bilbila kana itti fayyadamaa jiru kun namni Gmail kana banaa jiru kun abbaa bilbilaati moo isaa miti adda baasuudhaaf koodii si gaafata. Ittiin naqammaan tana koodii isaa fudhate kunoo seenu jira fuulatti aanu dabra. Laalamma kana si gaafataa jechuudha. Yeroo haala kanaan si fide rakkoon bakka tana isa bakka tanatti yeroo akkas si fide bakka duwwaa tana kanan seentu jechuudhaati. Maali haaree banuu deemtaa miti? Haaree banuu waan deemtu jecha create account yoo dhufta isa kana laala. Isa kana tuuyitaa jechuudha. Gmail haaree banuu waan barbaadduuf. Waanuma filannoo lama sii fide jechuudha asirratti. Gama jalaa kanatti filannoo lama sii fide for myself fi to manage my business kayu. Kana keessa ati kami fayyadamuu qabda? For myself isa jalqabaati jechuudha. Isa kana fayyadamuu qabda jechuudha. Achi booda bakka duwwaa lama sii fidee jira jechuudha. First name fi last name kayu. Yookaan immoo optional filannoo keessa kuni waan feetetti guutaa jechuudha. Maalitti guutuu qabamma? Facebook Gmail kana kam jeetiin banuu qaba? Maqaa beekamaa wanta beekamaa takkaan banuu qabda jechuudha. Wanta hin daganne fakkeenyaaf mi'a wanni jennuuni maqaa isa jalqabaa Bareentoo ajooni. Bareentoo yeroo banattu qubee sirrii guuti. Qubee sirrii qubee bakka inni jabaatutti jabeessu, bakka laafatu laafisuu, bakka dheeratu dheeressu, bakka gabaabbatutti gabaabsuudha. Maali booda email san Gmail kana gisee yeroonii fi bilbila biraatti itti seentu waan yaadachuudhaaf si gargaaru jechuudha. Bareentoo jennee jirra. Bareentoo gisee jiru kana sirri barreeffamee jiru. Itti aanee last name kayyoo maali Oromoo jennaan jechuudha. Takka immoo waan feene jechuun hin deenya garuu immoo kan edernoo tolutti Oromoo haa jennuuni. Bareentoo keenyuti. Oromootiin Oromoo. Bareentoo Oromoo
achiboda next hajo kana isa magarisa kana to okay amma ga bakka tanatti namni hedduu dogoggora jechuudha fuula kana irratti hedduu dogoggora manzi day year gender kayyoo fidee jira jechuudha namni asirratti manzi kana isa jalqabaa kana yeroo tuqe kan guyyaa irraan tanatti guuta dogoggora bara dhaloota keetti si gaafachaa jira jechuudha bara dhaloota waan si gaafachaa jiruuf bara dhaloota kee bara ammaan tana guyyaa ammaan tana baatee amma keessa jiru tana guutuu hin qabdu yoo kana guutte immoo sirraa fudhatu jechuudha ati arma dhalattee irratti feesbuukatti waan hin fayyadamneef jechuudha arra dhalattee arruma feesbuukaa fi jiimeelaas banachuu waan hin dandeenyeef bara dhaloota kee achi fageessitee qabdaa jechuudha yoo xiqqaate umrii waggaa 18tti isaabdee jechuudha 18 fi achi ol gootee banuu qabdaa jechuudha manzi hajoo tooyitamma baatii jechuudha mee baatii tamaa goonu gabar dhaloota akka biyya keenyaatti yaadannoodhaaf akkasii tolutti baatiin jalqabaa baatii maali baatii fulbanaati fulbana jechuun ingiliffaadhaan fida seeptembar isa yoo kana jechuudha isa kana seeptembar kana ta'e jechuudha seeptembar baatii tokkoffaa jechuudha itti aanee guyyaa si gaafata guyyaa kanas tokko haa jennuuni seeptembarii guyyaa tokko barammoo kuma lama jennuuni kuma lama yoo jenneen lakkoofsa kun ammaas akka lakkoofsa biyya keenyaatti osoo hin taane akka lakkoofsa Awurooppaatti si gaafata miiliineemii isa yoosan jechuudha bara kuma lamatti guuta ati waan feete godhuu dandeessaa jechuudha garuu immoo ol fageessuu qabda guddisuu qabda umurii kee bara kuma lama jeen achas ammaa amata meeqa jechuudha waggaa 23 jechuudha okay gender kayyoo immoo saala keessa gaafata dhiira moo dhalaa jechuudha kanaafuu anamma dhiiraan guutaa jechuudha isa lammaffaa kana male isa jedhutti guut itti deebi'ee fuulaanutti laalammaan tana bareentoo Oromoo kajehu nama hedduu jira akkana siifide jechuudha tokkolleen overlap irraan ta'u jechuudha walirra hin tokkolleenu bareentoo Oromoo 38 @gmail.com jefidee jira Khatyaanus Oromoo bareentoo duwwaa @gmail.com jefidee jira kanaaf ati kan feetu ummachuu barbaadde isa kana kunola isa kana to'ataa jiru garuu immoo hayni si asfide kana filachuu qabda amma isa tokkoffaa kana filadhe qubeensa sirriidha kana qofaan firraa daalaalaa jiru garuu gmail jalqaba qubee guddaan eegale nuti qubee guddaadhaan hin eegalu gmail qubee xiqqaadhaan jijjiira jira baa guddaan eegale amma immoo baa xiqqaa nu fidee jiru inni bareentoo Oromoo sirriidha Oromoo yeeti 38 @gmail.com jefidee jira kanarratti gurraachomsaa jechuudhaan akkanatti fuulatti aanu dabri next godhi paaswordii gaafate paaswordiin kun sirritti akka yaadannoof si tolutti waan hin dagatamne jechuudha waan hin dagatamnetti godhuu qabda booda bilbila kana yoo jijjiirte bilbila biraa seenuu barbaadde akka hin dagannetti fakkeenyaaf asitti himu akkaataa paaswordii kan itti dagattu itti dagannetti akka banamchuu dandeessu jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf A guddaa godhi itti aansitee dhumarratti waan biraa goota paaswordii kana cimsuudhaaf mallattoolee qubeelee lakkoofsa wal keessa laayitee akka hin irraanfannetti yoo bante jabaadha paaswordiin kee tilmaamuudhaaf namni hirakkata hin tilmaamuuf namaaf kanaaf jabeessuun dirqama sirratti ta'uu qabaa jiru A guddaa godhe lakkoofsa takkarraa hanga afuriitti deemeetiin afurraa ammaas ibdubaas deebi'a takkaammoo takkarraa hanga 5 takkarraa hanga 6 takkarraa hanga 8 akka feete godhu hin deessaa jiru kanaaf mi'aan takkarraa hanga 3 haa godhu 1 2 3 godheetiin ammallee 2 3 godha ibdubaas deebi'a jechuun kaniin 3 irraan deebine yeroo lama takka 2 3 2 takka kana booda maaliin godha qubee afaan Oromoo keessaa inni dhumaa zaadha
inni jalqaba a jalqaba za barra a guddaadha. Aan kun ammas asirratti guddaa goote boodammoo gizeettiin seentu xiqqaayoo goote sirraan fudhatu jechuudha. A guddaa takka lama sadii afur takka lama sadii lama takka za guddaa. Next godha amma achi booda next isa kana jechuudha. Sirraa fudhachuu hin fudhadhuu jejjira. Kanaafuu si garsiise akkasiif hin ajjamneef si garsiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf ati maal godhuu qabda? Isa kana sirriitti paaswordiin akkasii jawwaala bilbila kiyya keessa waan jiruuf fudhachuu deemaa inni kun haa guddaa takka lama sadii afur shan jaha torba hanga torbaachi deemee jira. Irraas deebi'ammas jaha shan afur sadii lama takka zaa guddaa godha. Fuulatti aanutti dabruudhaaf neekstii tuqa jechuudha. Akkana fidee jira jechuudha. Amma lakkoofsa itti galchee fidee jira. Lakkoofsa malee baruu barbaannaa jechuudha manuti. Lakkoofsa itti galchuu hin qabu. Lakkoofsa itti galchuu waan hin qabneef lakkoofsa bilbilaatiin malatti Gmail banuu jechuudha. Akkasumatti immoo Facebookniinis booda lakkoofsumaan malatti haala kanaan banama. Amma kun kan banu jiru kun Gmail malee Facebook miti. Gmail qopheeffannee achi booda haala Gmail kanaa fi Facebook kana itti wal qunnamsiifnu isitti agarsiisaa jechuudha. Skip goone isa kana jechuudha. Skip jechuun isa gamanaa kanaa jechuudha. Skip irra dabree jechuudha. Irra utaali lakkoofsaan banuu hin barbaadu. Gmail waan banuu barbaada. Gmail lakkoofsaan malee Facebookaas lakkoofsa bilbilaatiin malee jechuudha. Next ilaalnu fidee jira jechuudha kana. Barento Oromo 38@gmail.com jee fidee jira. Irra dabri next yin fuulatti aanutti dabarta. Amma Gmail keenya dhumee jira. Laan all of ta kanatti. All of ta agree amma I agree simadheetiin jira jechuudha. Seerota wantoota armaa oli jiran kana hunda seera Gmailidha. Hayyameetiin jira fudhadheetiin jira jechuudha. Waliigallee jechuudha. Amma waliigallee mallattee suudha jechuudha sirra waliif. I agree hayo to ida. Password di khia khanin tiga chom mega takka lama sadi afur shan ja torba jeetin ja shan afur sadi lama takka jees de verseira jo amma fudate jira la kono Gmail la ganyas kayati umume jira hala kana amma garamin deema akkama noordofi gara Gmail atin deema gara Gmail happy san deemetin isa Gmail hija khabirati waan Gmail san keessa jiruuf isa kan irratti deebisa jechuudha. Kan irratti hojjechuu waan hin deemu jechuun tana. Duuba deebiitiin Gmail seenaa jechuudha amma. Gmail yeroon seenu Gmail jechuun isa kana hono Gmail manage account di me chugara manage account chu isa kana hono la sirati isa sana sinu video jira amma isa kana tu keetin irratti ifat akan wallahi internetin dadaba wante turulle opsan ordofuk amnaju kuno la amma bakkatana singersi warbadeti bakkatana wan dima kana chulo bicha kana kello isa kana mali fide la kosar ya buluti tingalchin sanif jecha fide jira chulo kana booda sigafata booda yeroonni sigafata tigalchita amma bira dabarra chulo amma kana ibdu deebineti gara Facebook adeemna chulo Facebook akkamitti Gmail amma qopheeffanne kana wajji wal qabsiifna Gmail kana akkamitti Facebook bannaadha garam deemna man tana gara website deemna chulo Google Chrome
gara Google Chrome da deemna gara Google Chrome ugu deemnu kuno Google Chrome gara Google Chrome dhufnee jirra jechuudha. Amma maalitti barreessina asirratti wanni itti barreessinu sign up for Facebook ayyo jechuudha. Sign up for Facebook ittigal jira onono video jira asirra dhoytaa jiru sign up for Facebook jetteettinee ayye laala kan video jira jechuudha laali sana amma asirratti kilik goota ifiif no jaa jechuudha gana laal kuno maqaan nu gaafate amma maqaan nu gaafate last name nu gaafate maqaa dura maal jennaan baranne isa gamasiisan waan feetalle khabiraalee jettee banuu ni endeesaa jiru garuu ammoo isa reefu gamasi bannesan saanitti nayna bareento enneemi bareento Oromoo bareento Oromoo next yetta jechuudha bara dhaloota reefu tan maal goone isa Google irraa san isa Google irraa hangoone sanii fi khanaas adda gootullee rakkoo hin qabu garuu immoo akka yaadannoo si tolutti itti galchita isa san asirratti hayni nuu fide guyyaa irraan tanaa fide guyyaa irraatiin banuu qabnu nurraan fudhatu guyyaa irraatiin fudhachuu nurraa hin fudhatu jechuudha bara fide kana kuma lama jenneen bara kuma lama baatii meeqaffaa fulbanni baatii meeqaffaadha akka faranjiitti January, February, March, April, May, June, July, August, September. Bati seglafati. Bati seglafa. Bati seglafa. Itu guna jur. Guyya namo. Guyya toko. Bahatiin seglafa guyyaa tokko bahati seglafa guyyaa tokko bara umalama jechuudha umrii meeqa jechuudha umrii 23 yeti nuuf fidee jira jechuudha kana kilik godhi lakkoofsa bilbilaa nu gaafate lakkoofsa bilbilaa akkuma reefu irra dabarsanitti irra dabrimmaan tana akkam goota sign up with email kayyoo kana irra dhoyita email kana kamitti naquu qabna isa reefu sanitti naquu qabnaa jechuudha bareento kayyoo kanaa jechuudha qubee xiqqaadhaan fiti fidee jiraannu akkanatti bareento Oromoo 38 inni reefu 38 lakkoofsaan adda baafnaa jiru kan biraa akkasii waan jiruuf jecha bareento Oromoo 38@gmail.com fayyoo kana nuuf fidee jira kanaaf next dhiira moo dhalaadha amma jenderii nu gaafachaa jira jechuudha isa jalqabaa irratti yoonii fi gurraacha obsitee asirratti dhalaa jechuudha yoo dhalaa taate isa lammaffaa irratti yoo dhiira taate amma dhiiratan hareefusi dhiiraan banneen jibeela kunis akkasumatti isaa wajjin wal fakkaachuu qaba paaswordii gaafate paaswordiin jibeela keenyaa hareefuusan maal ture amma wanni hubachuu qabdu asirratti paaswordiin reefusanii fi paaswordiin kunis tokko ta'uu jimeelli Google TV, Gmail, Facebook tokko ta'udha. Kanaaf
guddaa A goone. Qubee guddaa A tokko lama sadii afur shan jaha torba irraa as deebine ammas jaha shan afur sadii lama takka. Itti aansine maal goone dhumarratti zaa guddaa galchine jechuudha. Yooniif akkana hin goone nurraan fudhatu. Areefutiif kun sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuusaa nurraa fudhachuudhaa fi fudhachuu dhabuu isaatiin beeknaa jechuudha. Signaaf qayyoo kana tuutaa jechuudha amma bakka kana. Kanaaf isa kana keessatti seenii jira miti find my account qayyoo tuutaa jechuudha amma. Kabiraatis waan jiruuf Facebookni biraatis as keessatti haala kanaan banamee waan jiruuf kana nuuf fide maal Oromoo Xobboo qayyoo kana fide kanarraa ati kam goota find my account qayyoo kanarra fiddaa jechuudha. Isa kana akkamitti banta isa Oromoo Xobboo jedhu kanaan loogiinii goota moo akkamii jeenna gaafatee jiru. Anammoo find my account hin jaan find my account create account qayyoo isa gana bantu nuti ma banne jirra kana ni barbaanna malee enter your mobile number ja no mobile waan baniniif amma nuti maalin barbaanna email an barbaanna jiru email an barbaaduraaf isa jala kana dhuftaa jiru search by your email name ja ayye ana raddoita search by email ka jowana tuita ittineita oitiko network ida turko kabate kun nuran turuf okay enter your email amma fide jire jiro amma asir geljita email akhe jennati geljina barento oromo 38@gmail.com ka jowan search lakkoofsa itti galchi ja'a amma nuti gabbuuna kana isa saniin arkachuu hin dandeenye jechuudha. Bareento search lakkoofsa bilbila ammaan tana asiin itti galchuun rakkoolee qabu garuu immoo email duraan banne saniin waan isa sanii hojii wal qabsiisuu qabnuuf kanaaf kana nu gaafachaa jira. Lakkoofsa itti agalchinu maantan maaliif lakkoofsa itti naquun isa duraanii san wajjin wal fakkeessu rakkoon qabu jechuudha. Facebook waan ta'eef isa saniis walumaanuu wal nuu qabsiisa haree kutaniillee wal nuu qabsiisaa jechuudha. Telefon email address yookaan maqaa guutuu itti agiya maqaan guutuu samani bareento oromo akkanatti hedduu waan jiruuf fidee jira jechuudha. Kama kana keessa akkaawuntii ta'e filadhu jechuun your account. Kanaaf inni keenya san
خمكته الدباس وداف هدونا مركز بودر جيميل أو جي جون واسباسه أكاسب بيهود الدنيا جو password di tini nama password di kayaknya karya pemantur ya ini kayaknya karya pesan agda toko lama sadi aburshan ja torba ja shan abur sadi lama tak yo ni fi isa kayaknya tante ni kuda yo kayaknya san tante namo dua nasbeh ni dua ni bisa mas خنامتي خنامتي يجر خنام الرأي بدو ديبنا تراي not my account خيو تويتو خيامتي هون اوكي ايميل مخانجة ديبنا create new account خجوجين ولن في ديجر فنولال مقام قوتون سامالي أما كان في ديجر لال واني بروك أبدو تانا آجر أما قنو إسا خامي نو في ديجر وخيجانا خانا راتي كليك قوت مقاسي فماني تبو ديجر أما مقوجيانسا خونو كان نو في ديجر سبتمبري guyyaa tokko barri isaa immoo 2000 bara 2000 nuuf fidee jira. haala kanaan next umriin kee 23 ta'us asirratti siif jira jechuudha. dhiira moo dhalaadha kunoo dhiira meel irratti lakkoofsa bilbilaa asittis fidee jira. kana irra dabra maal irra dabarta sign up with email kajoo kanaan isa jala gadii kana irra dhooytaa jechuudha. email kee kana jeetas fidee jira jechuudha. email kee isa kanaayi eeyyeen isa kana ennaan yes password reefu sana mallee itti galchita. password kami kayisa gmail saniin bantee san itti galchita jechuudha. guddaa goone 1 2 3 4 5 6 7 ibduba deebita akkasitti guddaa next sign up kajoo kan tuutaa jechuudha. finish sign up yamma finnee jirraa jechuudha. creating your account haala kanaan gmail qopheeffattee gmail qopheessan gara google chrome deeyitee gara google chrome itti hogguu deeyite sign up for facebook jettee itti barreessita CV fida ono okay nu kanne jira jechuudha. kanaaf haala kanaan facebook ni baname hedduu jabaadha. hedduu takka jabaadha. asirratti illee gubachuu hin danda'u. abbaan fedheewu sirraa gubuu hin danda'u. facebook ni kee akka umurii dheeratu yoo barbaadde haala kanaan banadhu sinjee ani sitti himu ta'a jechuudha. kunoolaan suuraa irratti godhi jechuudha. suuraa irratti godhi yoo barbaadde isa seentaa add picture kajoo kana seentaa jechuudha. yookaan immoo skip jettee gubbaa dabarta isa kana to'ataa jechuudha jalaa kana. welcome to facebook nuun jee jira. turn on amma isa kana gaa seenuu hin barbaadu jechuudha. haa seenume maaliif sirriitti isin agarsiisuudhaaf seenuu qaba. booda birreen keessaa gaa turn on kajoo kana to'ateeti bakki seentaa jechuudha. Facebook bareeda maqaa bareedaadhaan gmail bareedaadhaan password bareedaadhaan akka hin dagatamnetti banannee jirra. kanaafu warreen viidiyoo kana yookaan immoo barumsa kana horda agartan YouTube keenya
Calanqoo ICT hajau subscribe nu godhadha nu guddisan jajjabeessan bira dhaabbadhaa isin jenna galatooma horaa bulaa deebanaa isin jenna. Kanaaf haala kanaan banachuu qabdu jechuudha Facebook.